Akkam jirtan? Hundumti keessan nagaa. Har'a immoo kan waliin ilaallu barumsa seera qabeessa yookaan formal education fi self education yookaan ofiin of barsiisuu garaagarummaa jiru yookaan jireenya keenya irratti isaan qaban kan waliin ilaalludha. Egaa barumsa seera qabeessa fi ofiin of barsiisuun galma keenya yookaan egeree keenya baruu dhugoomsuuf isa kamtu baay'ee barbaachisaadha? Akkamitti immoo itti fayyadamuu qabna kan jedhu kan waliin ilaalludha. Hanga dhumaatti YouTube kana subscribe gochuudhaan video kana like gochuudhaan wajjin ta'uu isinitti haa baratu. Egaa barumsa seera qabeessa fi ofiin of barsiisuu barumsa seera qabeessa akka jiraattuuf hanga tokko si gargaara. Ofiin of barsiisuun garuu bilisummaadhaan jiraachuuf si gonfachiisa. Barumsa seera qabeessa kan jennuun barumsa mana barumsaa deemnee barannudha. Yookaan formal education inni jennu barumsa nuyi kutaa tokkorraa kaasnee hanga yuunivarsiitii yookaan kolleejota adda addaa keessatti baruun barumsa seera qabeessa kan jennuudha. Mana barumsaa deemnee baranna jechuudha. Kunis kan qopheeffame akka ati hojii argattuuf, akka ati qacaramtuuf, mindeeffamtee ji'a ji'aan akka ati mindaa eeggattuuf, jireenya giddugaleessaa hanga tokko akka jiraattuuf kan si gargaarudha. Haa ta'u garuu bilisummaa maallaqaa argachuuf akkasuma sammuu bilchaate qabaachuuf gonkumaa barumsi kun nu hin fayyadu. Siistama keessa akka jiraattu qofa kan nu taasisudha jechuudha. Kanaaf formal educationidhaan fagoo deemuun hin danda'amu. Formal education qofa namoonni baratanii fagoo deeman hin jiran. Fakkeenyaaf galma tokko bira ga'uu dandeecha. Formal education gaafa barattu fakkeenyaaf maal ta'uu barbaadda gaafa jedhamnu akkuma ijoollummaa keenyaa inni kun barsiisaa, inni kun doktora, inni kun immoo kan biraa, inni kunis kan biraa jedha. Egaa galmi kun daangaadha. Isa kana keessatti ji'a ji'aan maallaqa akka argattuuf bilisummaa maallaqaa akka hin arganneef yeroo hundumaayyuu liqeeffachaa yeroo hundumaayyuu waan hawwitu hunda osoo hin argatin akka jiraattuuf galma sana bira yookaan bilisummaa maallaqaa argattee bilisummaadhaan ijoollee kee akka barbaaddetti ofii keetis waan barbaadde argachuudha. Egaa guutuun uummata Itoophiyaa yeroo hunda taaksii kan eegu warroota formal education baratedha jechuudha. Garuu akka yeroo kan ilaallu ta'e namoonni barumsa isaanii adda kutan hedduun isaanii yeroo bakkiina mataa isaanii, viillaa mataa isaanii, gamoo hedduu guddaa isaa yookaan wantoota hedduu isaanii kan milkeessan argina jechuudha. Isa kana kan maaltu fide yoo jenne ofiin of barsiisuudha jechuudha. Formal education irra kan darbe barumsa biraa ofii isaaniitiin of barsiisan jijjiirama kan hundaa akka fidedha. Kanaaf formal education fi ofiin of barsiisuu wal bira qabne gaafa ilaallu formal education hin barbaachisu jechuu osoo hin ta'in barachuun keenya gaariidha. Kanaaf isa biratti garuu ofiin of barsiisuun baay'ee barbaachisaa kan ta'e siistama keessaa akka ati baatuuf yookaan bakka booksii keessa alatti baatee akka yaadduuf galma barbaadde yookaan galma isa dhugaa akka gaggeessitu akka dhaqqabduuf kan si fayyadudha jechuudha. Ofiin of barsiisuun jireenya hawwii kee keessa jiru akka jiraattuuf galma guddaa akka qabaattuuf akkasuma akka raawwattuuf si gargaara. Sababni isaa ofiin yeroo of barsiistu filannoo mataa keetiitiin kallattii yaada keetiin barachuudhaan of guddisuu dandeessa. Mee biliyoonaroota fi miiliyoonaroota addunyaa har'aa fi kan seenaadhaan darban hedduu isaanii gaafa ilaallu hundi isaanii warra ofii isaaniitti of barsiisan. Fakkeenyaaf har'aas namoota addunyaa kana irratti beekamu biyya keenya keessa kan akka Alaamuddin seenaa barumsa isaanii qoradhaa. PhD digirii maal hin qaban. Akkasuma immoo biliyoonaroota akka addunyaa kan akka Bill Gates, Jack Ma, kanneen akka Elon Musk hedduun isaanii kan ilaallu yoo ta'e barumsa isaanii eega xumuranii booda inni kun barbaachisaa akka hin taane baruudhaan ofii isaaniitti self development of guddisuudhaan pirinsipilota jireenyaa akkamitti gara yaadan yookaan galma yaadan sana bira ga'uu akka danda'an kallattiileewwan yuutuubiitiin kallattiileewwan waltajjii irratti barumsawwan jijjiirannaa yaada irratti kennamanii isaan kanniin develop of godhanii fakkeenyaaf Robert Kiyosaakiin akka jedhutti macaafota hedduu kan barreesse inni yeroo hundumaayyuu barumsa ani baradhe keessa kan abbaan koo dureessi na barsiise jedhee jireenya isaa keessatti macaafota isaa fakkeenyaaf haga ammaatti macaafota lama dubbise keessa abbaan qabeenyaa koo kan na barsiise. Egaa inni abbaa lama qaba. Abbaan isaa isa guddiseef abbaa irraa dhalate. Abbaan isaa inni irraa dhalate nama hayyuu barumsa isaa PhD, Master's fi hanga Profeesaraatti kan deemedha jechuudha. Nama baay'ee cimaadha.
Garuu yeroo hundaayyuu bilisummaa maallaqaa osoo hin argatin osoo yeroo hunda baankii deemee liqeeffatu umrii isaa guutuu liqaadhaan dabarsee bara dullummaa isaa keessa nama gaabbiidhaan dabarsee ture. Abbaan isaa qabeenyaa kun garuu barumsa isaa nama addaan kutee Roobertiin baay'ee gorsaa ture. Maallaqa xixiqqishuudhaaf hojii qabamtee biizinasii guddaarra akka hin qabamneef har'a maallaqa ati har'a argattu irratti osoo hin ta'in abdii kee yookaan egeree kee isa boruu ijaaruu irratti waan har'a argattu irratti osoo hin ta'in gaafiin kee inni guddaan boru waan ta'uu qabdu irratti ta'uu akka qabu jedhee kan isa guddisedha. Egaa Roobertis isa kanarraa ka'uudhaan har'a biizinasii gurguddaa hedduu ta'an addunyaa irratti kan dhiyeesse. Egaa isa argachuudhaaf macaafa isaa Rich Dad and Poor Dad jedhu irratti seenaa isaa argachuun ni danda'ama. Quadrant of business kan jedhu irratti illee cash flow quadrant kan jedhu macaafa isaa irratti waa'ee abbaasaa kana irratti akkamirraa barachaa akka ture kan irraa argannudha jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti formal education qofaan qabamnee akka hin jiraanne ofii keenyaan of barsiisuun yookaan kallattii yaadni keenya akka itti guddatu barbaadu. Egaa formal educationidhaan doktora ta'uu barbaada taanaan doktora, barsiisa ta'uu barbaada taanaan barsiisa ta'uu ni dandeessa. Garuu barsiisa taatee akkamitti nama galma isaa bira gahuu danda'u? Akkamitti nama galma isaa gahe? Akkamitti nama jireenya milkaa'aa akkamitti jiraachuu nama danda'u? Akkasi taasisuuf bilisummaa maallaqaa akkamitti? Fakkeenyaaf barsiisa taanee biliyeenara ta'uu ni danda'a. Abbaa siistama to'achuu dandeechi. Siistama waan to'atin yookaan kanuma ajajamtu yoo ta'e yookaan waan macaafa irratti jiru kan ijoollee barsiistu yoo ta'e inni kun eenyuyyuu fayyadne. Fakkeenyaaf siistama barumsaa keessatti wantoonni nu fayyadan hedduun isaanii kutota hedduun isaanii walitti guurramanidha. Egaa isa kana kan nu fayyadan osoo hin ta'in hedduun isaanii hin jedhani akkanumaan kan yeroo keenya gubanidha. Kanaaf isa kanarratti dabalataan ofiin of barsiisuun namoota irraa muuxannoo namoonni qaban irraa barachuun barumsa baay'ee barbaachisaa waan ta'edha. Kanaaf yeroo kamiyyuu of guddisuudhaaf irra deddeebiidhaan kallattiilee adda addaatiin online learning ta'uu danda'a. Namoota muuxannoo dabarsanirraa muuxannoo namoota fakkeenyaaf OBN'dhaan sagantaa biizinasii irratti yeroodhaan hin darbaa kallattii adda addaatiin namoota biizinasii xiqqaarraa kaasanii akka guddaatti dhugoomsan yoo ilaalle namoota ofii isaanii tattaaffii hedduu raawwatan ofii isaanii kan of barsiisanidha. Of barsiisi yeroo hunda barachuun dhaabini galma keetti fiigi ni dandeessaa. Waan nu wajjin taatan isin jaalanna. YouTube kana subscribe gochuun dagatina. Yeroo gaarii.